Senegaal seeraa namoota jaalalaa saala wal fakkaataa keessatti hirmaatan waggaa 10 adabuu baaste. Senegaal jaalala saala wal fakkaataa yakka gochuun seera tumte. Pirezidaantiin biyyattii Baasiroo Diomaye seera jaalattoota saala wal fakkaataa yoo xiqqaate waggaa 10 adabu mallatteessani. Seerri Senegaal haaraa baaste kun jaalala saala wal fakkaataa akka yakkaatti ilaaluu qofa osoo hin taane gochaawwan jaalala saala wal fakkaataa jajjabeessan akka yakkaatti ilaalamu jetteetti. Gocha jaalala saala wal fakkaataa keessatti hirmaachuun hidhaa waggaa 10 kan adabsiisu yoo ta'u, jaalala saala wal fakkaataa maallaqaa fi wantoota biraan jajjabeessuun waggaa 3 hanga 7 akka adabsiisu seerri haaraa bahe kun ni ibsa. Paarlaamaan Senegaal seericha ji'a darbe kan raggaasise yoo ta'u, pirezidaantiin biyyattii ammoo mallatteessuun seera jaalalaa saala wal fakkaataa dhorkuu ta'uusaa mirkaneessaniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii garuu seerri Senegaal baaste kun mirga namootaa kan sarbuudha jechuun yaaddoo qabu ibse. Senegaal keessatti jaalattoota saala wal fakkaataa ta'uun duraanuu dhorkaa ta'us yeroo dhiyoo as biyyattiin namoota jaalala saala wal fakkaataa gaggeessu jette hedduu to'achuu hordofeet seerri addatti jaalala saala wal fakkaataa yakka taasisuuf namoota gocha kana keessatti hirmaatan seeraan adabsiisuu akka bahu kan taasifame. Ji'a guraandhalaa keessa poolisiin Senegaal dhiirota 12 seera uumamaa sarban jedhee to'achuun beeksisee ture. Gaazexeessonnii fi namoonni bebbeekamoon kanneen to'ataman keessatti argamu. Hojiileen riifoormii rakkoo dhaabbilee nageenyaa gara carraatti jijjiiraniiru obbo Temasgen Xurunaa. Hojiileen riifoormii rakkoo dhaabbilee nageenyaa gara carraatti jijjiiraniiru jedhan ministeerri muummee itti aanaan obbo Temasgen Xurunaan. Konferensiin nageenyaa mata duree qindoomina dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii nageenyaa fi tasgabbii biyyaalessaaf jedhuun gaggeeffameera. Obbo Temasgen Xurunaan konferensicha ilaalchisee ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin dhaabbileen nageenyaa fi tasgabbii gaachana nageenyaa waardiyaa kabajaa fi faayidaa biyyaalessa keenyaati jedhani. Waraanni waliinii dabni garee shororkeessitootaa, waraanni giddugaleessa bahaa fi muddamni ji'oopolitiksii biyya keenya qoranis jabina dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii keenyaan akkasumas wareegama ijoollee isheen hojii Afrikaaf fakkeenya ta'u raawwachuun har'as akkuma kaleessaa Itoophiyaan jabaattee dhaabbatteetti jechuun dubbataniiru. Hojiileen riifoormii waggoottan jijjiiramaa darbanitti hojjetaman rakkoo dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii gara carraatti jijjiiruu eeruun humnoonni nageenyaa keenya teeknooloojiin humna namaa fi gurmaa'insaan ammayyaa'uun halkanii fi guyyaa carraaquunii fi tumsa uummata keenyaan bu'aa hunda galeessa galmeesseera jedhan. Sosochiileen dippiloomaasii fi tarsiimaawwan faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf godhaman gara boqonnaa haaraatti ce'us eeraniiru. Milkaa'ina kana galmeessuuf qindoominaa fi tattaaffiiwwan waloo dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii federaalaa sadarkaan jiran akkasumas dhaabbileen nageenyaa naannolee qooda olaanaa qabaachuu ibsaniiru. Imalli naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti nageenya waaressuuf adeemamee fi bu'aaleen argaman jajjabeessaa ta'uu ibsuun guutuu biyyattiitti nageenyi waaraan hanga mirkanaa'utti hirmaannaan dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii akkasumas uummataa cimee itti fufuu akka qabu hubachiisan. Filannoon waliigalaa 7ffaan diimokiraasiin kan itti jabaatuuf boqonnaa seena qabeessa akka ta'uuf dhaabbileen nageenyaa itti gaafatamummaa isaanii akka baatan dhaamaniiru. Imalli keenya ni eegalame malee hin xumuramne kan jedhan obbo Temasgen Xurunaan idaawwan kaleessaa keessaa baanee qormaatilee har'aa injifannoon ceenee biyya dhaloota egeree madaaltu ijaaruuf kutannoon itti fufna jedhaniiru. Ajajaan olaanaa waraana Iraan raayyaan biyyattii haleellaa diinaa kamiifuyyuu akka qophaa'an ajaje. Ajajaan olaanaa waraana Iraan Jeneraal Amir Hatami raayyaan biyyattii sochii diinaa of eeggannoo olaanaatiin akka hordofanii fi haleellaa kamiyyuu ittisuuf tarkaanfii fudhachuuf akka qophaa'an ajaja kennuun isaa gabaafameera. Eegduu warraaqsa Iraan waliin hariiroo kan qabu Tasniim gabaasa baaseen akka jedhanitti diinni karaa lafootiin duulaa banuuf kan yaalu yoo ta'e namni tokkollee hafuu hin qabu jechuun ajajoota raayyaaf ajaja dabarseera. Ajajaan olaanaa humna ittisaa guutummaa biyyattii keessa jiran akkasumas humna lafoo qilleensaa fi humnoota galaanaa waliin dubbachuu eereera. Gocha diinaa dura dhaabbachuun akka danda'amuu fi waraanni Iraan haleellaa raawwachuuf ittisuuf qophii guutuu taasisuu akka qabu akeekkachiiseera. Ajajaan waraanaa kun akka jedhetti pirezidaant Doonaald Tiraamp torbaan 2 yookiin 3 itti aanutti Iraan keessatti haleellaa guddaa akka raawwatan dubbachuun booda. Raashiyaan waraanni Iraan akka dhaabbatuuf tumsa gochuuf qophii ta'uu beeksifte. Raashiyaan waraanni Iraan akka xumuramuuf deeggarsa gochuuf qophii ta'uu fi pirezidaant Puutin hoogganoota naannichaa waliin mari'achuu itti fufuu isaanii dubbii himaan Kremlin Dmitry Peskov Reutersitti himaniiru.
pirezidaantichi mariiwwan kanneen itti fufanii jiru. Karuma ta'eenuu tumsi keenya yoo barbaachise saffisa barbaadamuun haala waraanni kun dhaabbatee gara nagaatti deebi'uu danda'amu irratti deeggarsa gochuuf qophiidha jedhan dubbi himaan kun. Pirezidaant Tiraamp Ameerikaan neetoo keessaa akka baatu yaada dhiyeessuu isaanii irratti kan gaafataman dubbi himaan Kremlin Raashiyaan neetoo kan ilaallattu akka gurmii dubbii barbaadutti jechuun deebii kennaniiru. Haleellaa bal'aa Ameerikaa fi Israa'el burkuteessuu akka gaggeessitu akeekkachiifte. Dubbi himaan waraana Iraan Ameerikaa fi Israa'el haleellaa raawwachaa kan turan bakka xiqqoo irratti xiyyeeffachuun akka ta'e ibsuun Iraan bal'aa fi barbadeessuu akka gaggeessitu akeekkachiiste. Ibsi madda oduu eegduu warraaqsaa Iraan waliin hidhata qabu Tasniim irratti bahe Ameerikaa fi Israa'el humna waraanaa Iraanii fi meeshaa isheen qabdu ilaalchisee odeeffannoon qabna guutuu akka hin taane eeree jira. Dubbi himaan kun itti dabaluun oomishni waraanaa Iraan tasa isin hin beekneen jira jechuun dubbate. Haasaa pirezidaant Tiraamp kuufama meeshaa Iraan harka caala barbadeesseeru jedhu kufaa taasiseera. Dubbi himaan kun Ameerikaa fi Israa'el haleellaa bananiif gatii baasuu qabu jechuun dubbate. Ibraahim Traoreen erga aangoo qabatee namoonni nagaa 1,800 ajjeefamaniiru jedhame. Burkina Fasotti erga hoogganaan juuntaa Ibraahim Traoreen aangoo qabate as namoonni nagaa 1,800 ta'an ajjeefamaniiru jedha Human Rights Watch. Ajjechawwan kunniin yakka waraanaa fi yakka namoomaan qixxeedha jedhama. Akka gabaasa haaraa dhaabbatichaatti bara 2023 hanga 2025tti taa'iiwwan qormaataan 57 namoonni nagaan 1,837 ajjeefamaniiru. Daa'immanis ni dabalataa jira. Ibraahim Traoree fi ajajoonni waraanaa olaanoon 6 yakkoota kanaaf gaafatamoo ta'u jedha gabaasichi. Jihaadistoonni 5 yakka kana keessa akka harka qaban ibseera. BBC'n aangawoota Burkina Faso gaafatee ammatti deebii hin arganne. Amma dura garuu qaamonni mootummaa juuntaa nama ajjeesuu haalaniiru. Ugaandaatti oolmaa daa'immanii keessatti daa'imman 4 mancaadhaan ajjeefaman. Ugaandaa Kaampaalaatti namni tokko mana barnootaa keessatti daa'imman 4 ajjeesuu poolisiin beeksise. Magaalaa guddoo Kaampaalaatti kamisa har'aa oolmaa daa'immanii keessatti raawwatame. Namichi ajjechaa kana raawwate oolmaa daa'immanii gaabaa yookiin Gab Early Childhood Development Program seenuun ijoollee oolmaa barattootaa barattu baay'inni isaanii ammaaf addan bahin gajaraadhaan haleeluu Daily Monitor gabaaseera. Daa'imman ajjeefaman waggaa 2 fi 3 jidduu akka ta'an himameera. Warri ijaan argan akka jedhanitti shakkamaan maatii ijoollee fakkaachuun jalqabaa kutaa itti gaafatamtoota mana barnootichaa seenee itti gaafatamaa dubbisee itti aansuun balbala cufuudhaan achi daa'imman irratti tokkoon irratti haleellaa raawwachuu himane. Shakkamaan kun to'annoo jala oolus dubbatameera. Haleellaan akkasii Kaampaalaa jiraattonni miliyoona 3 keessa jiraatan keessatti raawwatame.